Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna aan ejersa abdiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii ba'aa Oromiyaa aanaa Ancar keessatti diina adabee meeshaalee waraanaa irraa hiikkachuu ifoomse. Irreef gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii ba'aa Oromiyaa godina lixaa Harargee aanaa Ancar Araddaa 10 jedhamu keessatti dheengadda adoolessa 11/2026 waraana faashistii PP qubsuma tolfattee teessutti seenee rasaasan akaawun hedduu du'aa fi madoon adabee mooricha keessaa dhabamsiisuu beeksisee jira. Jajjabeewwan abdii sabaa waraanni bilisummaa Oromoo loltoota bilxiginnaa ardicha keessatti mooraa waraanaa dhaabbattee aduu dhiyee bari'uun hawaasa harka qalleessa irraa hidhaa saamicha ajjechaa gubaatii manneenii doorsisaa fi yakkoota waraanaa garaagaraa raawwachaa ooltu haleeluun gumaa hawaasa nagaa kaffalchiisuun abdii sabaa ta'uu isa mul'isee jira. Tarkaanfii akka bakakkaa ergamtoota PP irratti dhoo'ee kanaan loltoonni 19 kan ajjeefaman oggaa ta'u loltoota 4 ol ammoo madoo ulfaatan adabuun kanneen lolicha irraa lubbuun hafan gugsanii baqachuun ibsamee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM 3 hidhannoo 4 qawwee boodatti hafaa tokkoo fi meeshaalee waraanaa kanneen akka biroo dugda ishee irraa hiikwachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisuu beeksisee jira. Abdii tokkicha saba cunqurfamaa Oromoo kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonichatti yeroo itti hidhannoon humna addaa mootummaa naannoo Somaalee deeggarsa murna bilxiginnaan utubamanii daangaa Oromiyaatti cabsanii seenuun hawaasa Oromoo saalaa fi umuriin osoo hin qoodin ajjeesanii saamuun cinaatti babal'ifannaa lafaaf qe'ee isaa irraa bubuqqisaa jiranitti iyya sabaa isaaf birmatee aantummaa ummata isaa kan agarsiisaa jiru ta'uu fi ummanni abdii fi gaaddisni isaa waraana isaa kan ta'e waraana bilisummaa Oromoo qofa ta'uu ifatti isaan amansiisee jira. Godina Harargee ba'aa ona cinaaksinitti humni addaa naannoo Sumaalee ummata irratti lola banuun jiraattonni dubbatan. Haleellaa humni kun guyyaa kaleessaa ganamaan ganda darbii dhakaa jedhamutti baneen lubbuun namoota tokko darbee jiraachuus jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Namni lubbuun darbe kan maqaan isaa Hasan Nuur Ibraahim jedhamu akka ta'es jiraattonni maddeenitti himaniiru. Balaa lola kanaatiin kanneen madaa'anis jiraachuu jiraattonni maddeen keenyatti himanii jiru. Humnoonni mootummaa naannoo Sumaalee bobbaasu kun daangaa Oromiyaa seenuun bakkoota hedduutti haleellaa uummata nagaa irratti raawwataa jiraachuu maddeen keenya achii nuuf gabaasanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Harargee lixaa ona mi'eessoo keessatti haleellaa humni addaa mootummaa naannoo Sumaalee bobbaasee raawwateen dubartiin takka miidhamuu maddeen himanii jiru. Tibbana onoota daangaa godinaalee Harargee naannoo Somaaleetiin wal daangessan irratti hidhattoonni mootummaa naannoo Somaalee daangaa ce'uun haleellaa uummata irratti raawwataniin qabeenya dabalatee miidhaa hedduun akka qaqqabe maddeen keenya achii nuuf gabaasanii jiru. Ona mi'eessoo keessatti tibbana dubartiin maqaan ishee Ashiyaa Muhammad jedhamtu rasaasa humnoota naannoo Somaalee dhukaasaniin luka irra dhaamuun wal'aanamaa jiraachuus jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Gama biraatiin dargaggoota namoota rasaasan dhaamaniif wal'aansa fi deeggarsa taasisan qaamonni mootummaa hidhaa akka jiraniif namoonni balaa kanaan miidhaman deeggarsa dhabanii rakkachaa akka jiranis dubbatanii jiru. Haaluma kanaan dargaggoota maqaan isaanii Adam yookiin Malkaa Ooroo fi Muktaar Muhammad jedhaman magaalaa Asaboot keessaa qabuun magaalaa mi'eessotti hidhuu himanii jiru. Qaamoleen mootummaa haleellaa hidhattoonni mootummaa naannoo Sumaalee raawwatan uummata irraa ittisuu dhiisanii dargaggoota namoota haleellaa kanaan miidhaman gargaaran jedhan jechuun hidhaa jiraachuu komii qaban dhageessisanii jiru. Waraanni Raashiyaa buufata doonii Yukireen ijoo irratti haleellaa xiyyaaraa guddaa bane jedhame. Ministeerri ittisa Raashiyaa buufata doonii ijoo Yukireen Odeessaa fi Choornomorisk irratti haleellaa qilleensaa qindoominaa fi guddaa raawwatuun dhagahame. Haleellaan kun meeshaa waraanaa sirrii Raashiyaa ammayyaa fi diroonii haleellatiin raawwatame jedhame. Akka maddeen waraana adda addaa fi gabaasni bakka sanarraa argame akka mul'isutti haleellaa tasaa kanaan bu'uuraaleen loojistikii fi kuusaa buufata doonii kanaa guutumaan guututti barbadaa'ee jira jedhame. Kana malees dooniiwwan boba'aa naannoo buufata doonii kanatti argaman rukutamuun ibiddi guddaan ka'eeras jedhame. Taajjabdoonni waraanaa fi maddeen oduu yeroo haleellaa kanaan dooniiwwan waraanaa fi dooniiwwan fe'umsaa Yukireen hedduun buufata doonii Odeessaa fi Hornomos keessatti buufataniiru jechuun bal'inaan gabaasaa jiru. Haleellaan bu'uuraalee geejjibaa fi loojistikii galaana Yukireen irratti raawwatame kun wallabdee waraana naannichaa sadarkaa haaraatti ni ceesisa jedhame
eegamas jedhame. Kiif hanga ammaatti lakkoofsa waliigalaa namoota du'anii fi miidhaa meeshaa haleellaa kanaan dhaqqabe ilaalchisee lakkoofsa ofiisaa hin kennine. Ameerikaan Iraan irratti haleellaa marsaa sadaffaa raawwatte. Ameerikaan halkan kaleessaa Iraan irratti haleellaa marsaa sadaffaa wayitaa raawwattu Iraan tarkaanfii deebii kennuu buufataalee waraanaa Ameerikaa naannichatti argaman irratti fudhachuu beeksiftee jirti. Ajajni giddugaleessa waraana Ameerikaa seentikoom Iraan doonii boba'aa Qophiroos karaa ulaa Hurmuz darbaa turte irratti haleellaa raawwachuu ibsee jira. Ajajichi ibsa baaseen haleellichaan qaamni doonii kana gubachuu fi hojjetaan doonichaa butamuurraan kan ka'e imala ishee itti fufuu akka hin dandeenyes eeree jira. Waraanni Ameerikaa haleellaa kana hordofee tarkaanfii waraana marsaa sadaffaa buufataalee misaa'elaa humna galaanarraa fi diroonii Iraan irratti haleellaa raawwachuu beeksisee jira. Iraan gama isheetiin buufata humni qilleensaa Kuyaatar Al-Udeed dabalatee buufataalee waraanaa Ameerikaa Baahariin Kuweetii fi Joordaanitti argaman haleeluu beeksiftee jirti. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuun wal himachaa kan jiran biyyoonni lameen haleellaa aggaamamuuf deebii kennamu hordofee muddamni naannichatti cimee itti fufuu Aljeziiraan gabaasee jira. Kan hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu asirratti raawwannee jira. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.